Humni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixa Oromiyaa ona diiggaa fi guutoo giddaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Harri caamsaa 17 bara 2026 shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Injifannoo irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn galmeesse isin dhageessisnaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Oduu waliin ani Jaaltii Kiisabaatiin. Humni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa ona diiggaa ganda qotee bulaa Arjoo iddoo addaa Daappoo jedhamtu keessatti har'a caamsaa 17 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa diina uummata Oromoo hiraarsitu irratti fudhateen du'aa fi madoo ciccimaan adabeera. Akka odeeffannoon maddeen irraa nu qaqqaban ibsanitti tarkaanfii kanaan gama diinaan kan du'anii fi madaa'an hedduu yommuu ta'u meeshaalee waraanaa akka qawwee akaamaa hedduu rasaasaa fi ragaawwan adda addaa waliin dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamee jira. Bifuma wal fakkaatuun zoonuma kanatti guyyaa har'aa ona guutoo giddaa ganda jireenyaa iddoo addaa Boolloo jedhamutti tarkaanfii ilaalessaa WBOn loltoota mootummaa irratti fudhateen guutumaan guututti bakka qubsuma ishee irraa buqqiseera. Gama waraana bilisummaa Oromoon hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa mirkanaa'utti tarkaanfiin diina irratti fudhatamu gara fuuldurattis jabaatee itti fufa jechuun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo ona diiggaa fi guutoo giddaa keessa jiraatan injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii himan. Hanga kaayyoon galma gahutti waan dandeenyu WBO cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii addeessanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromootiin.